shamara waggaa 18 fakkaatti konkolaataan ustaad ibsa Harargeen bitte sun sini galee konkolaataan sun shamara fakkaatti wallahi konkolaataa bareeddu dubra dingilii qabdu fakkaatti konkolaataan baabaa Amin Ibrooti fi ustaad ibsa bitamte sun wallahi dubra fakkaatti dubra qulqullu keessayyuu dhalaa Harargee ta dubrummaa qabdu dhalaa Direedawaa fakkaatti wallahi ta dubrummaa qabdu fakkaatti konkolaataan sun soba yoo jettan ijji keessayyoo dhalaa bareeddu argee beeke kunoo laala fakkaatuma konkolaataan tun hin bareeddu sibiila hin fakkaatti konkolaataan tun ati muslim ijji keessa waan bareedaa argu jechuudha hin argu ijji keessan ija waan bareedaa arguun qabdan isin galee miti sibiilaan fakkaattu hin bareeddu amma konkolaataan akkam ta'e eenyutu bitee eenyu gurguratee isa jedhu ani warra koree konkolaataa san biteellee dubbiseera ustaadota ustaad ibsallee dubbiseera hiriyaa ustaad ibsallee dubbiseera namoota biyya keessa jiran jajjaballee dubbiseera rabbiin alaafise ana miskiinticha waata kan qabne kan rabbiin alaafise warra gataa dhiiseef rabbi nama hunda alaafise sheekis qeesis baalasilxaanis nama hunda rabbiin alaafise isini azirraa wal arrabsu kanallee rabbiin alaafise wajjumaan iyyaa oola wal dandeenye deemna dhugaan maali wanni godhuu qabnu hoo maali wal arrabsurra wal komachurra wal ajiifachurra waa hojjechuu furmaatan tayu yaada jedhu isinii fide konkolaataan maaliif gurguramee isa jedhutti dabarama maaliif gurgurame eenyu gurgurate akka warri tiktokii kan kun jedhu dhuguma Harargeen bittee Arsiin gurgurate moo rakkoo wayitu jiraa gurgurame moo isatti dabarama gama san yoo dabarru konkolaataan wanti gurguramee fi eenyu gurgurate mee isinitti fakkaatan eenyu gurgurate koomenti godha nama jalaa gurgurate moo ustaaduma gurgurame moo maaliif gurgurame koomenti godha koomenti jaruma sikkoomandoo Arsii Harargee bittee Arsiin gurguratte konkolaataa Harargeen bittee Arsiin gurguratte jara kam ustaada sodaas jala jirta kore'ee irraan beeknu kuna namni qabrii ufiitiif rabbiin sodaa tokkotti dhugaa dubbata hin beeknu sihii ayi ani so konkolaataa miti lilmooyyuu gurguradheen beeku hin beeku ustaad ibsaa kore'ee baalee Arsii hin beeknu waaqatu beekaa hin beeknu jedhe san malee hundi keessan dogoggora warri koree gurgurate jettanillee rabbi isin haa dhiisu hin zollomtanii warri Arsii gurgurate jettanillee rabbi isin haa dhiisu hin zollomtanii warri baalee gurgurate jettanillee rabbi isin haa dhiisu hin zollomtanii warri Harargee mabbitee Harargee maan gurgurate jettanillee rabbi isin haa dhiisu maaliif hundi keessanuyyuu geeyba haasayaa jirtan waan isinitti fakkaate haasayaa jirtan jechuudha this is no good waan evidensii harkaan qabne waan hin beeyne takka nama gaafatan malee akkasii miti jira kenna konkolaataan suni birrii Su'uudii riyaala 100,000 bitame biyyatti galchuu fi miliyoona 2 hoy gaafata qaranni jechuudha qaranni miliyoona 2 fi homa gaafata konkolaataa kana bitamee mallayni ittiin galchan kun dhabame jaran miliyoona 2 kana dhabame subhanallah waan tokko rabbii homa xiqqoo Oromoo kanatti illee guddisa konkolaataan argamee birriin ittiin galchan dhabame kuni qaanyi akka sabaatitti Oromoon miliyoona 2 dhabdee konkolaataa gurgurachuu jechuun osoo arabnummaan sunuu dhageette osoo faranjiin dhageette this is shame fan jechuudha nama faranjiin isin dhageettu ingiliffaan dubbadha miliyoona 2 jecha konkolaataan gurguramuun hada mushkila kabir كيف هذا كل أورومو 70 مليار 2 مليون ما في فلوس هذا مشكلة أرام اللي سنة لقيته بري توبيا مليون لما بيجتشو بري توبيا مليون لما بيجتش شيء من والله أفان أربعتي وأفان أوروموتي وأفان أمارة اللي ندبته مو قبائل يقول حسب بدا كيسان الدنيا برضو قالوا وللرات على النوان تيف إسن سالبسون بربادو أمان إسن سالبسون بربادو قاري ثنرا داك ونجروك استاذون اللي قاري ثنرا داك عن هنجرانك اسن رات على تاني اسنيف برتاني اسن بارثيثا جيراني
anin isin halkanii guyyaa arrabsan kunillee isinirraa dhaladhe isiniif baradhe isin yaalaa jira isinin salphisu isin sattara wal sattaru wayya wal sattaru wayya wal sattaru wayya wal sattara amma akkana ta'e dubbiin amma gara furmaatatti deemna Oromoo nuti dhaloota waa teenneetuma waa komatu ta'uu qabnu dhalootuma teennee waa komatu harargeen bittee arsiin gurguratte harargeen bittee koreen gurguratte duraanuma ustaad ibsaan galfatuun barbaadani konkolaa indazaa ayinat xuruu adelam amma akkana goon konkolaatan gaafa jalqabaa miliyoona 2 jedhan qaranni ittiin galu osoo miliyoona 2 san barbaadan anillee yoo yaadatan ta'e dubbadhee ture waggaa dura akka konkolaataan biyyatti galuuf laayivii makarra dubbadhee ture silaa tiktookii waa seef hin godhu malee poost illee godhee ture poostii kiyya ol baasa booda isinii galee osoo miliyoona san har'a boru iftaani jedhan ilaa namni dhuunfallee Ameerikaa kanarraa uf qabee beellaman osoo birriin bakka tokko hin gahin mootummaan Itoophiyaa karaa cufe maal ka jedhuun konkolaataan nama dhuunfaa ka elektirikaan deemu yoo ta'e malee ka gaazaa biyyatti galuu hin danda'amu jedhee mootummaan karaa cufe kana sodda karaa cufe haadha mushkilaa min 4 kilo sodda rakkoo qaba jechuudha sodda rakkoo qabu ta'uu fi VIP hin deema akka sheekonni kenna VIP hin deemneef karaa cufe jechuudha sodda kana wal gaafanna soddaan sodaadha waan inni sheekota kennatti ka ijoolleen Oromoo bitteef karaa cufeef wal gaafanna san sun dhimma soddaati soddaan sodaadha sana anaaf abiyyitu keessa wal gaafata anaaf abiyyi keessa wal gaafata bira dabra ana keessa wal gaafata karaa cufe osoo beellaman karaa cufame erga karaa cufame konkolaataa kaarabaa malee konkolaataan bira hin galu jedhame furmaanni jiru maalinni konkolaataan gurguramuu qaba jechuudha konkolaataan barri 2020 irratti bayuuf jala gahe konkolaataan dhiyoo kana 7-2 dura meeqatti gurgurame konkolaataan riyaala 100 bitame riyaala 61tti gurgurame jechuudha riyaalli 61 birri Itoophiyaa meeqa ta'ya birri miliyoona 1,800 taa jiran an sharafa Suudiin jiru kan beeku isintu beeka birri Itoophiyaatti jijjiira miliyoona 1,800 lafa jira jechuudha birriin hagaluuf hin gurguramellee xiqqoo lafa jira wanni miliyoona 2 akkasii kun lafa jira amma nabii keenya dubbiin teessan maami ofti jennaan takutte dhiifne ta dhuftuuf yaannaa jedhan ustaad ibsaa hin jaalattanii akka isaan miilan hin deemne barbaaddanii wallahi abbaan feetan ustaad ibsatti bilbilaa gaafadha koree ijoollee harargeetti bilbilaa gaafadha dubbiin kun soba yoo ta'e nan amanina amma booda wallahi hundi keessan folonarraa gaafadha an osoo qiyaamaa rabbituun gadi buute ittiin qabu asin qabu nama arrasa malee hin sobu'an abbaan feetan deemaa ustaad ibsaa gaafadha abbaan feetan deemaa koree ijoollee harargee gaafadha dubbiin kana konkolaataan jalqaba birrii ittiin galtutu walitti hin guuramini lammata mootu erga birriin xiqqoo walitti guuramtee kaate konkolaataa gaazaa malee konkolaataan biraa akka biyya konkolaataa elektirikaa malee konkolaataan gaazaa akka biyyan galle ka karaa cufe mootummaa Itoophiyaati kanaafuu ummanni waan godhu tokko hin qabu jechuudha amma maaltu furmaanni maali furmaanni birrii konkolaataa ijoollee harargee kanarratti konkolaataa ijoolleen harargee bitte konkolaataa itti gurgurame birrii miliyoona 1,800 lafa jiru kanarratti birrii sankara biyyaa erganii akka waan konkolaataan ijoollee harargee bitte lafa jirutti ummanni sikkoo mandootiif ummanni birallee abbaan barbaade birrii irratti dabalee miliyoona 5 konkolaataa bareeda jira jedhan miliyoona 5 konkolaataa bituudha isinii taya arreefii kana ustaad ibsaa dawwalee iccitii waan namni naan jedhe illee dubbachuun jaaladhu namallee waraabuwan wallahi kakadhesitti makuna rabbi kaatimaan haa jallisu waan naan jedhe ani ummata kiyya ummata irraa dhaladhe ummata Oromoo ummata Islaamaa kennan isaan naa kennan yoo konkolaataa sun gurguramtellee rabbiin naa rizqini an birrii san gimmaasha ummata harargee karakkatee kennet gimmaasha ummata shirkaa karakkatee addaan hiree miilumatiyyaan deema duraanuu hin qabu nama yoo osoo qabu dhabetu rifata malee wanni natti dhagamu jiru kana yaadee naan jedhe saniyyuu miti jedhe
ujoolleen keenna ka arsiitiif karargee osoo asirraa wal arrabsan ujoolleen kiristaanaa keessan dhufanii naan jedhe wallaahi afaan ufiitiin keessan dhufanii ati heeyyamamaadha nutu konkolaataa sii bitaa naan jedhan jedhe hin saalfadhe jedhe ana ajanda haa ta'uuf hin maxxansinee jedhe waan san poostiin goone jedhe konkolaatallee barbaadee miti jedhan bakka deemu hundatti gizee daawwaaf deemu gizee biyya namaa deemu konkolaataan ummanni sii bite meeti konkolaataan sii binne meeti konkolaataan ujoollee harargee sii binne meeti yani eengadduma kana bakka hajjiitti dirree arafaa silaa namni rabbiin kadhatutti namni dilii dalaga rabbiin kadhatutti ana ummanni nagaafatee ka'e konkolaataan ujoolleen harargee sii binne meeti jedheen namni nagaafata taa'uuf ka'uu dadhabe bayuuf galuu dadhabe wanni kun kenna hawaasni naa kenne hawaasni guddaan kun naa kenne kanaaf ofirraa dubbadhee malee ani konkolaataan barbaadu jedhe miila rabbiin kiyya naa kenneen deemaa ture miila kiyyaan deema duraanillee konkolaataan qabu maaltu narraa hidhateen barbaadule duraanillee naa bitaa hin jenne rabbi isaa naa kabaju mootu siif mala'ee naa kennan rabbi naan irree gurguradhe galchuu dadhabe hin barbaadu jedhe wallaahi kun yeroo jalqabaatiif har'a bilbilee har'a wajji guyyaa lama qofa walii bilbilee jechuudha gaafraa waa'ee galchuutiif walii bilbilee haa ta'u hin beeku har'a guyyaa jalqabaati lammataa jechuudha isaa amma ummata kiyya ujoolleen keenya kararge warri bittaniifillee galatooma warri mootu guruppii ijaartanii baale haga booletitti ameerikarrallee garee hidhattanii galchuuf xaarii gootanii birriin miliyoona lamaa sun isinii guutuu dide warri kumaa fi birrii 154 ergitanillee odeeffannoon nu gaheera galatooma warri 300 walitti qabdanillee galatooma warri kophaa kee ameerikarraa hin galche jettee ilaa riyaala 4,000 su'uuditti ergitellee galatoome hunda keessanuu odeeffannoo qabatamaa irra geennee dubbataarra jechuudha akka doktorii hawaasa kanaa baratee tokkotti galatooma amma waltaane kida birrii miliyoona 2 lafaa qabna miliyoona 3 yookiin miliyoona 2 walakkaa qofannoo hafe birrii lafa jiru kun birrii lafa jira ustaaza gaafadhee dhufe kuno birrii konkolaataan ittiin gurgurame lafa jira isin galame birrii qophaa'ee lafa jira birrii ummata hararge konkolaataan ummata hararge akkuma gurgurametti lafa jira sanirratti waan qabnuun hirmaanne torbaanuma gara keessa waan guyyaa 7-8 hin guunne keessa ustaada konkolaataa haabinnu ummata miirammasa kamu isinii taya birrii kennitanii 5,000 1,000 10,000 kennita an 50 hin galchaati meeqa galchitan al abu tush meeqa galchitame an boru ganama 50 galchee risiitii isinii maxxansa ati namni 2,000 as jirtu kun meeqa galchita akkaawuntiin isinii banama akkaawuntii girrigirrii hin barbaannu maqaa Sheessa'aadii fi maqaa Dr. Kiyaarin ganama isinii maxxansa hin banama Dr. Kiyaar 50 hin galcha jedhanii ufii naa dawwalan Dr. Kiyaar eenyuun beeytanii amma Dr. Kiyaar namni beeku jira hin beeytanii Dr. Kiyaar namni beeku jira am ummanni kun waa tokko hin beeku war miskiina noo jira kun wal jira si wajjira kadhee war Dr. Kiyaar ilma Haji Ibrahim ilma Haji Ibrahim kashe hajjiti okay kashe hajjiti ayye galatoma accounting maqaa jara lamaanitti isinii banama ganama Sheessa'aadin maxxansan Facebook isaanii irratti nullee hin maxxansina Kiyaar Bashirdiiti ka kaartoona baatu miti siyyoo danda'e 10,000 waan kaartoona irraa buufate nu haa gargaaru isaa miti Dubaay hin jiraatu ka Dubaay jiru miti Kiyaar Bashirii miti wasfee miti wasfee waan dandeettu nu bira haa dhaabbattu sagalee haa taatu akkaawuntiin Dubaay hin jirti maal maqaa isiitiin banamaa miti isaan maqaa Sheessa'aadii fi maqaa Dr. Kiyaar Hajjiitiin ganama akkaawuntiin isinii banama amma lafadhee jechuudha osoma waan karatu wal morminu lafti dhiite kanaaf hundi keessan duubee miti duubeen barbaannu birrii edan harkatti qopheeffadha silaa gargaarsatti iidatti birrii fixxanii kiisni keessan hedduun duwwaadha durriyyeen mana ijaasatitti birrii fixxee naaf galaa aynaaw rakkoo keessan hin beekama